dursa kabajamtoota hoggansaanaa irraa dhuftan kabajamtoota kaabinoota keenya walumaa galatti hawaasa araddaa teessoo akkasumas keessummaa addaa kan nu keessatti argamu barsiisota keenya hundi keessanuu baga guyyaa kana geessanii isin jechuu barbaada. Jalqaba irratti akka aanaa Gooroo Guutuutti mana barnoota Buuroo Boruu biiroo barnoota Oromiyaa irraa tarsiimoon kuyyoo lafa qabate bu'aa guddaatu argama jechuudhaan mootummaan gubbaarraa nu gad diriirsee karoora 49 nu kanne 49 irraa uummanni aanaa Gooroo Guutuu araddaan 30 qabnu hundisiitu 3 2 irra gaxaanaan tokko hundi karoora kana qabachuudhaan mana barnoota 49 kan nu kenname 50 akkuma isin jaartan kanatti jaarree xumuruu dandeenya jirra jechuudha. Kana yeroo jennu jalqaba irratti namni guyyaa muraasa keessatti xumuree nu agarsiise araddaa teessooti. Teessoon jalqaba xumurtee qalama gootee ji'a tokko keessatti raawwattee Facebook irra nu keessa jirti jechuudha. Kanaaf uummanni araddaa teessoo kun galata addaa qabda waan ta'eef hogguta akka hamilee ni barbaachisaa hamilee naa kennaa. Kana qofaa miti dubartoonni teessoodha. Manguddoonni xiqqaa fi guddaan walumaa galatti hawaasni araddaa teessoodha. Fedhii guddaa isin qabdan irraa kan ka'e guyyaa tokkotti qarshii 100 fi 96 sassaabuu dandeessanii jirtan. Kanaas salphatti hamilee guddaa waan isin qabdanii fi guyyuma tokkotti 196 sassaabuun danda'ame irra deebi'aati hamilee nu kennaaf isin hin jaabu. Manni barnoota Buuroo Boruu yookaan Baasataa Aadaa kan jedhamu daa'imman akka itti baratuuf bakka manneen barnootaa hin jirre daa'imman gurguddaan horii jala ooluudhaan osoo umriin isaa barnootaa ga'ee jiru sadarkaa fuudhatti gisee dhiyaate gara mana barnootaa kiiloomeetira meeqa deemuudhaan kan dhaqqabu baay'eetu jira. Kanarra dhaabbachuudhaan mootummaan keenya hawaasni keenya jalqaba irraa bu'uura kanarraa daa'imman yoo qabnee barsiisne qofa biitee jijjiiramuu dandeessi jechuudhaan tarsiimoo kana yaadee nu gad diriirsee jira. Isinis barattoota keessan daa'imman keessan kan umriin isaa ga'e umrii 5 umrii 6 mana barnoota kana galmeessitanii barsiisuun asitti bara kana jalqabamee jira jechuudha. Kun waan addaati. Namoonni muraasni sababa bakka mana barnoota itti baratuu dhabuutiin namaaf ergamaa jirti ijoolleen teessan. Guddifachaadhaan nyaata garaa dhiyeecha nama bira taa'uudhaan haala kanaatu ture jechuudha. Barnoonni barachuu dhabuun rakkoo guddaan dura fidee jira. Namni hin baratin ifiifis ba'aa ifirratti ta'a, maatii isaa irratti ba'aa ta'a, biyya irrattis ba'aa ta'a. Yoo barate ammoo ba'aa kana ifirrattis hin ta'u akka nama kaaniitti of jiraachisuu danda'a, isinillee jiraachisuu danda'a, biyyallee jiraachisuu danda'a. Kanaaf daa'imman tokko osoo manatti hin hafne gara mana barumsaa fiddanii barnoota sirriitti akka baratan asitti waa'ee isin galchuun barbaada. Guyyaa har'aa kanarraa kaastanii barattoonni tokko manatti osoo hin hafne itti naqxanii barsiisaa isiniif ergina. Barnoota kana akka barataniin dhaamsa isinii dhaamuu barbaada. Kanaaf gabaabumatti gabaabsee kaniin isin himu warri barnoota hin qabne irra baay'een karaa irratti hafee jira jechuudha. Osoo barnoota qabaanne qalamaan malee siyaasni tarkaanfachuu hin danda'u. Qalamaan malee diinagdeen tarkaanfachuu hin dandeessu. Qalama dhabuun keenya jaarraa meeqa uummata Oromoo mataa qaqqabachiisaa ture. Inni sun godaansa seenaa sammuu keenyaa ta'ee nutti bara baraan nu dhagahamaa jira jechuudha. Dhaloonni ammaan tana isin amma mana barumsaa kana ijaartaniif kun isa kana hunda lagatee isa kana hunda irraanfatee barnoota qulqulluu asirraa argachuudhaan biyya akka jijjiiru. Kanaaf tarsiimoo mootummaa gubbaa baasee gakkanne isa kana hawaasni keenyaas kana qabatanii wa'aada guyyaa har'aa galtan kanaan guyyaa tokko osoo barataa hin hafin akka baratuun irra deebi'ee isinii dhaama. Waan dhaggeeffataniif ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa deemanaa.